Yamoonni lakkaachuu jalqabetti immoo nama inni meetii miliyoona baay'ee irraa qabu tokko itti fidan. Namichi waan baasu dhabnaan garuu gooftaan isaa akkas jedhe. Gaticha innumti haa baatu. Inni haati manaa isaa, ijoolleen isaa, qabeenyi isaas wanti hundumtinuu haa gurguraman. Hundumaa fi fambaa sanaaf obsi adaraa jedhee cimsee isa kadhate. Kanarratti gooftaan isaa hojjetaa isa sanaaf garaa laafee akkas jedhe. Gatii sirra jiru sana hundumaa siif dhiisee lammaffaa garuu akka itti hin deebine. Mootii bara baraan moo'i. Hojjetaan sun garuu akkuma gad ba'ee hojjetaan akka isaatii kan gatii akka birrii 100 irra qabutti ba'ee morma isaa hudhee qabee gatii koonaaf baasi. Gatii keessi kan baasanaaf obsi adaraa. Nakatti amma gatii koonaaf baastutti qabee mana hidhaatti sin gashi. Kottaa qabaa mana hidhaatti gashaa. Hojjetoonni isaatii warri kaan waan ta'e kana yommuu argan baay'ee gaddan. Dhaqaniis waan